taphoota michooma kilaboonni Awurooppaa hedduun taayisaati kan jiranii taphoota kaleessa turan keessaa Arsenal Newcastle yoo injifatu taphataan haarofti kilabichaa Victor Yokeresh garee yookaan immoo deeggartoota Arsenal wajjin Singaapporittiin wal bareetiin jira. Arsenal taphaticha kan isaan beeksisan taphichaan dura tapha madaalli ga'umsaa baafagoo kan jiru Arsenal Singaappooritti kaleessa Newcastle United waliin taphachuun goolii 3-2 kan injifatanii daqiiqaa 6 taphataan haaran Newcastleif mallatteesse Nottingham Forest irraa Anthony Elangan goolii galcheen Newcastle United carraa taphicha goolii 1-0dhaan dursuu argataniiti kan turanii haa ta'uti garuu boqonnaan osoo hin bahin Arsenal ga'umsa Kayavaat fayyadamuudhaan goolii Mikel Merino fi akkasuma Alex Murphy garee ofirratti galchaniin goolii 2-1 deebi'eetiin dursuu kan eegale sanaan booda jijjiirameetiin kan seene Jacob Murphy Newcastle qixa taasiseetiin ture ta'us garuu taphataan Arsenal umrii 15 gadi ga'umsa gaarii dorgommii kanaa mul'isaatiin jiru Max Dawson irratti balleessaa hojjetameen peenaalitii argame Martin Odegaard galchuun Arsenal taphicha goolii 3-2 teetiin jira guyyoota muraasan dura AC Milan waliin taphatee goolii 1-0dhaan injifatee tapha itti aanu kan murkuttaa peenaalitii kenname garuu mo'ameetiin taphoota michoomaa kana taasisaa jiraachuun isaanii yaadatama. Kilabii Mikel Arteta Arsenal kaleessa garuu Newcastle United wajjin morkataniitiin jiru. Mikel Artetan taphichaan booda yaada kennaniin murkiin taasisaatiin ture tapha ga'umsa madaalli hin fakkaatu ture murkii si'ataa ture sadarkaa irra jirullee kan agarsiisudha jedhaniitiin jiru. Leensaan kilabichaa Max Dawson taphataa dargaggeessa sarara jidduu umrii 15ti. Taphataan kun umrii 15 taphattoonni ga'umsa akkanaa irraa eeguun ulfaataadha. Ga'umsi taphataan kun mul'isaatiin jiru garuu olaanaadha jechuun Mikel Artetan taphichaan booda yaada kennaniin kan dubbatanii sanaan ala ammallee taanaan kilabichi jira taphattootaa irratti akka hirmaatu kaasaniitiin jiru. Taphattoonni haaroftii garee keenyatti dabalaman qulqullinaa fi sadarkaa kilaba keenyaa kan ol qabanidha. Ammallee waqtiin jira taphattootaa hin dhufamne kanaafuu carraan taphattoota ittiin mallatteessifannu ni jiraata jechuudhaan kan dubbatan leensaan kilabichaa kana wajjin wal qabatee Ebericha Eze Crystal Palace irraa mallatteessifachuudhaaf Arsenal haasaa jalqabuu isaaniiti kan himamaatiin jiru. Arsenal naannoo taphattoota 6 hanga ammaatti taphatee mallatteessifateetiin jira. Kebbaa Arrizabalagaa, Christian Muslera akkasuma Christian Norgard taphattoonni kanneen akka Victor Yokeresh yeroo dheeraadhaan booda kilabichatti kan inni dabalame. Kanas ta'e san garuu ammallee taanaan Arsenal Crystal Palace irraa Ebericha Eze mallatteessifachuudha kan barbaadu. Martin Zubamendi taphataa biroo sarara jidduu irratti dabalameedha. Tapha kanaan dursuun Arsenal taphataa haaraa kilabichaa Victor Yokeresh deeggartoota waliin wal barsiiseetiin jira. Taphataan sarara fuulduraa kan umurii 27 Victor Yokeresh jijjiirraa nuffisiisaa yeroo dheeraa fiilmii walitti aanseetiin ilaallamu kan fakkaataatiin ture. Jiraan taphataa kanaa gaafa sanbataa garuu xumura argateetiin jira. Jiraan taphataa kanaa paawundii miliyoona 64 Arsenalitti kan makame. Victor Yokeresh tapha Arsenal kamisa dhufu Tottenham waliin taphatu irratti taphachuu akka danda'u leensaan kilabichaa Mikel Artetan himaniitiin jiru. Garicha hojjenni shaakalaa taphichaaf garuu qophii taanan gara dirreetti qabanneetiin kan seennu ta'a jechuun kan dubbatanii. Sanaan booda Arsenal waancaa Emireetiin kilaboota kanneen akka Villarreal wajjin carraa taphoota ni qaba. Sanaan booda garuu Premier League England bara dorgommii 2025-26 yoo eegalu The Gunners Manchester United wajjin taphachuudhaan dorgommicha eegalaa. Taphichaan Victor Yokeresh faallaa Ruben Amorim ta'uudhaan imala isaa Arsenal keessattiin kan eegaluudha kan ta'u. Hidhannoo lakkoofsa 14 hidhannoo seena qabeessa kilabichaa Arsenal taphataa kanaaf kenneetiin jira. Dubbifixaan taphataa kanaa hojiin hojjechaatiin ture. Akkasuma immoo Daayirektarri Ispoortii Arsenal taphaticha akka kilabichaatti makamuuf hojiin inni hojjechaatiin ture. Pirezidaantiin Sporting Lisbon garuu haalli isaan jijjiirraan kun duubatti akka harkifatu taasisaatiin turan. Yoomiyyuu taanaan deeggartoonni Arsenal kan dagatanii mootii bara darbee taphoota 52 gooliiwwan 54 galcheetiin jira. Taphattoonni sarara fuuldura Arsenal keessa jiran waggoota darban goolii hanganaa galchuudhaaf kan itti rakkachaatiin jiran waan ta'eef simboo kan immoo morkattummaa Arsenal seenaa waancaa liigichaa milkeeffachuuf yookaan abdii hawwii waancaa liigichaa milkeeffachuuf qabu kana karaa qabsiisaa fi eeggamaatiin kan jiru Victor Yokeresh. Kanas ta'esan hidhannoo lakkoofsa 14 taphataan seenaa qabeessi kilabichaa Terry Daniel Henry uffatee taphachaatiin ture taphataa kanaaf kennameetiin jira. Tapha michoomaa birootiin Manchester United West Ham United waliin taphatee injifateetiin jira. Taphicha goolii 2-1 tapha madaalli ga'umsaa kilaboonni Premier League England Ameerikaatti waliin morkachaatiin jiranii. Manchester United kaleessa New Jersey Stadium MetLife'tiin West Ham United waliin taphachuun goolii 2-1 kan injifatan. Taphicha dursan taphattoota Manchester United Bruno Fernandes dogoggora goolii eega West Ham Alfonso Areolatti fayyadamuun goolii 2 ittiin injifatan galcheetiin jira. Taphataan kun Bruno Fernandes goolii jalqabaa daqiiqaa 5ffaa irratti peenaalitiidhaan boqonnaadhaan deebii garuu alaala yookaan fageenya irraa rukutuudhaan kan inni galche taphatichi. Manchester United jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota fuulduraa lamaan Maatiyaas Kunya fi Biriyaan Umbeemoo paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 baasee mallatteessifatus taphattoonni kunneen hanga ammaatitti goolii galchuu irratti hin hirmaanne.
garuu simboo yookaan immoo cimina garee kanaa taphattoonni kunneen dabalaatiin akka jiran dubbateetiin jira leensaan kilabichaa sana qofa osoo hin taane ammallee taanaan taphattoota kilabicha akka gallakkisanii fi eeyyama kenneetiin ture Manchester United akka itti fayyadamuu danda'u yookaan jijjiirraa kana nuu isaan milkaa'uu danda'e waqtii jijjiirraa gannaa kanan kan isaaniif milkoofne yoo ta'e taphattoonni kanneen akka Alejandro Garnacho, Jadon Sancho akkasuma Trid Malazian garee kana wajjin akka turuu danda'an kaasaniitiin jiru. Marcus Rashford qubannaan isaa Barcelona ta'eetiin jira. Kanas ta'e isaan garuu Manchester United kaleessa goolii 2-1 kan isaan mo'atanii Jarrod Bowen daqiiqaa 63 irratti goolii West Ham gara taphaatti deebistee galchuus jabina goolii eegaasaa kan Manchester United jechuudha. Alti Banderin Manchester United injifateetiin jira. Tapha biraatiin Bournemouth goolii 3-0 dhaan Everton injifatee Philip Billing akkasuma Dango Otara fi Adwajen goolii injifannoo West Ham goolii injifannoo Bournemouth tapha kanaan galchaniiti kan jirani. Nottingham Forest walii galtee taphataa fuuldura kilabichaa Tottenham Hotspur barbaadamaatiin ture. Morgan Gibbs White waggaa 5 dheeresseetiin jira. Taphataa sarara gidduu lammii England mallatteessifachuudhaaf Tottenham fedhii olaanaa qabu mul'isaa turus Gibbs White walii galtee waggaa City Ground turuudhaaf mallatteesseetiin jira. Tottenham walii galtee £60 miliyoona 60 kaffaluudhaan Morgan Gibbs White qorannoo fayyaa taasisuuf murtaa'eetiin turus hin milkoofne. Nottingham Forest walii galtee seenaa kilabichaatiin riikaardii ta'e walii galtee waggaa 5 Gibbs White tursiisuu kan filatanii Morgan Gibbs White bara 2024 miliyoona 42.5 Wolves irraa Nottingham Forest yoo makamu walii galtee waggaa 2 qaba ture. Taphoota 118 kilabichaaf taphateen gooliiwwan 18 galchuun kubbaa goolii ta'an 28 Waylansaaf kan mijeesseetiin kenne abbaan qabeenyaa Nottingham Forest Evangelos Marinakis kilaboonni hedduun isa mallatteessifachuu barbaadanis nuti garuu isa waliin garee cimaa ijaaruuf hojjenna barbaanna jechuun gareen isaanii isarratti akka ijaaramu kaasaniitiin jiru. Odeeffannuma jira taphattoota wajjin wal qabatu birootiin Bayern Munich paawundii miliyoona 65 Luis Diaz Liverpool irraa mallatteessifachuuf walii galuun isaa himameetiin jira. Kun deeggartoota Liverpool kan gammachiisu hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu mallaqni taphataa kanarraa argamu taphataa qaxalee sarara fuulduraa biroo akka isaaniif fiduudha. Deeggartoonni kilabichaa kan abdeetanii kilabii Bundesliga Bayern Munich mallaqa adeemsa keessa kaffalamu waliin euro miliyoona 75 yookaan immoo paawundii miliyoona 65.5 Luis Diaz mallatteessifachuudhaaf Liverpool wajjin waliigaltee raga'uusaati miidiyaaleen kan gabaasanii Bayern Munich taphataa lammii Colombia Luis Diaz mallatteessifachuuf torbee darbee paawundii miliyoona 58.6 Liverpooliif dhiyeessuus fudhatama dhabuunis ni yaadatama. Liverpool tapha AC Milaaniin goolii 4-2 mo'aman irratti gaafa sanbataa miseensa garee Liverpool keessaa hir'ifameetiin ture. Luis Diaz waama jijjiirraa kana xumuruuf akka ta'edha kan gabaafame. Garee Liverpool Eeshiyaa jiru waliin kan argamu Luis Diaz gara Awurooppaa imaluudhaan qorannoo fayyaa akka taasisullee eeyyama argateetiin jira. Bara 2022 ture Luis Diaz paawundii miliyoona 37 Porto irraa kan Liverpool mallatteessee taphoota 148 gooliiwwan 41 galchee bara darbee dorgommiilee hundaan gooliiwwan 17 yoo galchu Premier League gooliiwwan 13 galchuun shaampiyoonii Premier League England akka ta'uuf kilabichi kan gargaare Luis Diaz amma garuu warra Bavariyaanitti makamuuf dhiyaateetiin jira. Liverpool taphatichi kilabicha akka gallakkisuuf eeyyama kan kenne. Liverpool bara kana taphattoota sarara fuulduraa kanneen akka Florian Wirtz fi Hugo Ekitike yoo mallatteessifatu Alexander Isak mallatteessifachuuf kan yaalaatiin jirani. Yaaliin isaanii jalqabaa immoo taphattoota kilabicha keessa jiranirraa mallaqa argataniin taphataa kana gara kilabichaatti fidachuudha. Al Nassr paawundii miliyoona 43.7 Joao Felix Chelsea irraa mallatteessifachuuf walii galeetiin jira. Taphataan umrii 25 lammiin Portugal garee Enzo Maresca Chelsea keessatti bakka yoo dhabu gara Riyad imaluun qorannoo fayyaa akka taasifatuudha eeyyama kan argate. Taphataan kun taphataa qaalii addunyaati. Taphattoota sadarkaa sana keessa jiran keessaa tokko. Joao Felix taphataa dargaggeessa umrii 25 irratti kan argamu kilaba isaa duraanii Benfica barbaadamus Cristiano Ronaldo waliin hariiroo gaarii qabuun gara Saudi Pro League yookaan immoo gara liigii Saudi imaluu filateetiin jira. Chelsea bara darbe paawundii miliyoona 45 Joao Felix Atletico Madrid irraa yoo bitatu walakkaa bara darbe ergisaadhaan AC Milan turuun ni yaadatama. Paawundii miliyoona 5 argateetiin jira. Yeroosi amma immoo paawundii miliyoona 43.7 Al Nassritti gurguruuf kan walii galan warri cuquliisoo ta'e Chelsea baasii fi galii isaa wal madaalchisuudhaaf taphattoota akka Noni Madueke gool eegdota Pektovic fi akkasuma Kepa Arrizabalaga gurguruun ni yaadatama. Taphattoota akka Raheem Sterling, Ben Chilwell akkasuma
Renato Vega fi Armando Broas gurguruuf illee barbaadaatiin jira Chelsea haa ta'uti garuu taphattoonni kanneen akka Liam Delap, Joe Pedro, Jamie Gittens mallatteessifachuudhaaf Chelsea paawundii miliyoona 212 yoo baasu ammallee Javi Simons fi Joral Heto mallatteessifachuudhaaf fedhii qabaachuun isaanii himameetiin jira. Haalli isaan Enzo Marescan garee isaanii cimsachuuf taasisaatiin jiran akkuma jirutti ta'e taphattoonni kilabicha keessa jiran garuu gara kilaboota birootti deemuudhaaf kan karaa irratti argaman jechuudha. Waancaa dubartoota Awurooppaatiin eda England Spain injifachuun yeroo lammaffaaf shaampiyoonii taateetiin jirti biyyattiin ni yaadanna. Kanaan duras waancaa dubartoota Awurooppaa kana yeroo jalqabaa milkeeffachuun ni yaadatama. Kaleessa garuu shaampiyoonii waancaa addunyaa wajjin kan isheen murkatte waancaa addunyaatiin ammoo Spain England injifachuudhaan goolii 1-0dhaan kan isaan shaampiyoonii ta'aniitiin turanii waancaa Awurooppaatiin garuu England haaloo kana baafatteetiin jirti jechuun ni danda'ama. Waancaan Awurooppaa dubartootaa kun qopheessummaa Switzerlandin dorgomaatiin ture. Kaleessa yoo goolabamu England peenaalitiidhaan goolii 3-1 Spain injifachuun shaampiyoonii kan taate taphattuun Arsenal Mariona Caldanteen boqonnaadhaan dura Spainin dursa qabachiifteetti kan turte. Haa ta'uti garuu Laura James jijjiiramteetiin kan seente Cole Kellan kubbaa mijeessiteetiin kennite Alisa Ruusoon galchuun kan isaan qixxaatanii taphni idileetillee kan daqiiqaa dabalataa 120 gidduuttis tokko qixaanii kan xumurame isaan gara peenaalitiitti kan ce'anii. Gama Spainin taphattoonni murteessoon garichaa taphattoonni kanneen akka Mariona Aitana fi Parulon peenaalitii laafaa rukutaniitiin jiru carraa garee biyyaalessa Spain kan fashaleessan jechuudha. Kanaan ala Cole Kellan peenaalitii sadaffaa England xumura irratti galchuudhaan England yeroo lammaffaaf shaampiyoonii Awurooppaa akka taatuuf gargaarteetiin jirti. Waancaan addunyaa bara 2023tiin akkuma duratti kaasaatiin turte Spain waancaa kana kan dhabde Englandin Spainin mo'amuudhaan waancaa kana kan dhabde England waancaa Awurooppaatiin eda haaloo kana baafatteetiin jirti. Leenjistuun England Serena Wigman garuu walitti aansuudhaan biyyoota lama waliin waancaa Awurooppaa sadaffaa argachuudhaan leenjistuu seenaa guddaa hojjetteedha. Leenjistuun kun tariitika gareen biyyaalessa Spain shaampiyoonii addunyaa ta'e waancaa Awurooppaa kana yeroo jalqabaatiif bara kana milkeeffataa fi kan eegamaatiin ture dorgommii Switzerlanditti dorgomaatiin tureen haa ta'uti garuu seenaa kana haaromsuu hin dandeenye. Gareen biyyaalessa England walitti aansuudhaan shaampiyoonii Awurooppaa ta'eetiin jira. Kan dubartootaa kan dhiirotaa deebiidhaan xumuraaf ga'e osoo hin milkaa'in hafaa jiraachuun isaanii yaadatama. Waancaa Awurooppaanis milkaa'inni isaan qaban hangas maraamuti. Gareen dubartootaa garuu waggoota lamaan darban walitti aansee waltajjii Awurooppaa kanaan garee goobaneedha. Bara 2023 waancaa dubartoota addunyaatiin ammoo xumuraaf gaheetiin Spainin mo'amanii kan isaan waancaa dhabanii. Kanaan booda gareen dubartoota England kun waltajjii addunyaatiin shaampiyoonummaadha malee waltajjii ardechaatiin si'a lama walitti aansanii milkaa'aniitiin jiru jechuudha. Твоя обещания